Kebor Multimedia Production. bulchiinsa Abubakr Siddiq fi riformii isaanii ilaalla. Yeroo Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aan addunyaa irraa deeme nama amantii fi biyya hoogganu bakka buusuun dirqama ta'ee argame. Sahaabonni Rasuula sallallahu alaihi wasallam wal ga'anii hoogganaa filachuudhaaf mari'atan. Muhaajiroonnii fi ansaarri kophaa kophaatti bakka bu'aa dhiheeffatan. Garagaratti filamuun garee uuma jedhanii waan sodaataniif booda walii galanii hundi isaanii tokkoomuudhaan Abubakr Siddiqin filatan radiyallahu anhu. Abubakr nama cimaadha, yaadaan nama bilchaataa. Osoo Nabii sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiranii ummataan salaata. Hiriyaa isaaniiti, hunda namaattu jaalata. Mudama Abubakrii dursa irratti namni murteesse Umar. Kanneen hafanis jaalachuudhaan sagalee guutuudhaan mirkaneessan. Maqaan Abubakrii Abdallah Usmaan yoo ta'u Abuu Quhaafaa jedhamuun beekama. Naamusa ol aanaa qaba, hunda namaatiin guddisee kabajama. Gosaan naman qoodu, gorsi isaa fudhatamaa. Daldalaa cimaa ture, qabeenya guddaa soorate. Waan argate hunda Rabbiif kennee harkarraa fixate radiyallahu anhu. Guyyaa gaafa filamee akkas jechuudhaan haasaa raajii taasise. Gaarii namaa jechuun nama yeroo an dogoggore qabeenya sirreesse, an isinin caalu akka keessanii nama. Hojii gaarii an hojjedhu irratti na qarqaaraa hundi keessan yaa jamaa. Ajaja Rabbiif Rasuula ana irraa fudhaa. Kan kana godhe isattu milkaa'aadha jechuudhaan dubbii haasaa taasise. Hojiiwwan Abubakrii keessaa tokkoffaa islaamummaatti fufsiisuu. Riformiin Abubakrii gurguddoo kan jedhaman afur. Isaan keessaa hangafa irratti kan dhiyaatu islaamummaa itti fufsiisan. Namoota amantii diiguudhaaf ka'an gootummaan barbadeessanii dhabamsiisan. Musaylamaa kan jedhamu gosa Yamaamaa keessaa Qur'aanatu naaf bu'a jedhee ummatatti odeessa. Erga Rasuul sallallahu alaihi wasallam du'aniin booda Musaylamaan miidhaa hamaa ummata irratti dhaqqabsiise. Zakaa dhoorkatee ummata kafarsiise. Loltuu 40,000 qopheeffatee waraana Abubakr irratti labse. Annabiyyiidha jedhee booneet of guddise. Abubakr radiyallahu anhu hinteene duulaaf of qopheessan. Khalid ibn Walid jalatti waraana hidhachiisanii qopheessan. Qabsoo hadhaa ta'een biyya Yamaamaa cabsanii harka Islaamaatti deebisan. Musaylamaa kijibaa morma irraa dabarsan. Ummanni tawbatee deebi'e Islaamummaatti. Zakaas kennatee amane Allah subhanahu wa ta'alaatti. Akkuma Musaylamaa Aswadul Ansiin dhalate. Rabbittuu na erge jedhee kijibaan labsachuu eegale. Sajaahatan jedhamtus maqaadhaan dubartii yoo taatu ani nabiyyiidha jechuudhaan ofii isiitti of moggaaste. Gareewwan akka kanaa ummata burjaajessan. Aangoo argachuudhaaf jecha kijiba walitti qindeessan. Abubakris hidhannoo isaanii jabeeffatanii ka'an. Taa'anii diina hin ilaalle irratti qabsaa'an. Lammaffaa impaayera Islaamaa babal'isuu. Bu'aan Abubakrii lammaffaa kan jedhamu impaayera yookiin lafa Islaamaa babal'isuu. Dachii Islaamaa saffisaan diriirsuu. Biyya Iraaqii guddoo Faaris harkaa fudhatan. Magaalaa Baaniqiyaa fi Hiraa jedhaman bifa salphaa ta'een to'atan. Khalid ibn Walid gooti haati deesse. Ajajaa Faarisii Hurmuz kan jedhamu ajjeese. Iraaq itti aansuudhaan Shaam, Siiriyaa qabachuuf karoorfatan. Kun waan ulfaataa ture. Sababni isaa walitti nama buusa biyya Roomaanotaati. Abubakr radiyallahu anhu dhiphatee ajajaa waraanaa namoota afur qopheesse. Yazid ibn Abi Sufyaan, Abu Ubayda, Amr ibn al-Aas fi Surahbiilin hidhachiise waraanaaf.
إسان أفرنكن ولي قالوا دان سقليتكن خالدين جنرال ورانا قد شمودة كالتين ورانا بيا دمشق حمصة في فلسطين قسم الجردان تأو الدبافة خالد ديفيزيون ورانا صدومي جان ورانا كم أفرتما ينجيني قبيفة دول كن يرموك جدم ورانا روما كما إب أفرين فلمت وراني أكا كنا تسمى الدنيا رتين جيفن لولتون كم أفرتما كما إب أفرين مؤتمني الله أكبر جنرالي روما حرق الجدمية مم خالدين سو بقاتو جلالي تكنسلا أجيفم قبصو فينينات إين بيا سيرياتو أتن الله هم نئساني فتي أول أنتم ما قنفتن صدفة فيدراليزمي درسو بؤان أبي بكري صدفة كان جدم سرنا فيدراليزمي درسن سينان يرونو فيم نانولين هند بلچينسا متا إسانيك أبو فيدرالا في التوامم افتومنا في قودمين سوجي يروجل قباتي في أبي بكري تبرسيس سرنا ديمقراسي لغا إساتو هنديس قودمين سي أنغو هجينا ما في سلبس نما في اللافس يروح الراغرو يروح فرق نما توقت إمام وفي خطبة قد اسمتو صلاة جيسي برسيس أديم سي أكا كنا سرمت أمة وليفة جيسا نينوفانا أبي بكر بولشا مسلم توتاتور عمر بن الخطاب قرصامو طمات أبو عبيدة منستير مالكات هندو هجي وليف قودي وليف أبس أفرفا قرآن وليتك أبو compilation of the Quran هاي لال وزين أفرفا أبي بكري كان جدم كي يتوت قرآن فناني وليتك انديسي كوني بؤا قد أرقمسيس دوغنغورا دبس قرآن الرتي أرقمو دندو سريسي فويسي يروجل قبا قرآن بؤو انتر يروسانيتي ورقان الرتي كنديسان الرتي بريسان صحابوني رضي الله عنهم دقافي قوغا غرغرا الرتي بريساتوران سببا كاناتين آياتون القرآن بك غرغراتي ببتناني ففجعان نجو هيك إسابة رجو داف أكا سلبتو فجج سيدنا أبو بكر الصديق كي يتوت القرآن كان والاتفنانا بك تكتي كنديساني قرآن جلدي تكون قبيسو دندان بيوت عربة عنق أوروبا أفريكا كيسس فجأسا قرآن كان مسلم توتا والجالة جيساني تكما إسا إكسيسان سينان قبسو أبي بكري وان هدو سيبرسيسا ركون إسلام ميدو أرقمنان مرنو تبرباجيسا نان إلا اللي تجدني تاؤن ربي نمكم أجيسا هالا دو إنسا هاي إلال أبو بكر الصديق دلالا توري قبين قدا هرتن إسلام اتين جبسن هي صاف صدقا كنتن إرقبول جاتا أنين بود دلدال إساني ديسودان جل قبن أمت إساني تجاجلو قرشي كم صدق أفتر من دان إساني كفلمو افتومنا في جمنان وقال ما أول أمة إسلاما موتما إسلاما كيجيسن تجاجلها قاتين هندنا ما والكتيسن سمي هداتين إدمني تربيتو كوف لكبسة نمني أفنجرو دعان الدنيا إرا دربا جنا قبري رسولات تراوتي أول إساني سينا هندقة من قماتشني نبرا دربني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سكنت اتئان هم قولت دي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيبور ملتي ميديا برودكشن.